Garee gurguddoo eenyummaa biyya keenya sadan. Salaamtaan daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota miidiyaa HM hundi keessan nageenyi kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha barnoota guyyaa darbee irratti waa'ee eenyummaa ilaalchisee eenyummaa bakka gurguddoo afuritti qoonnee ilaalleetiin turre. Eenyummaa amantaa, eenyummaa sabummaa fi eenyummaa biyyoomaa akkasumallee eenyummaa gosa hojii hin argamu jennee qoonnee ilaalla. Hayyee eenyummaa gurguddoo biyya keenyaa sadanii fi ilaalcha namoonni eenyummaa kanarratti qaban wajjin ilaalla. Haga xumura sagantaa kanaatti yoo faana buutan waa'ee eenyummaa sirnaan hubattan jedhee yaada. Sababbiin waa'ee eenyummaa kanarratti hojjechuudhaaf dirqamillee namoonni keenya hedduun isaanii ilaalcha eenyummaa irratti ilaalcha dogongoraa waan qabaniif wantoota sirreeffamuu qaban waan ta'e qabadhee dhufe jechuudha. Gareen biyya keenyatti gareen gurguddoon sadin eenyummaa sadan qaba. Tokkoffaan garee biyyoomaa yoo ta'u, waa'een garee biyyaa kun biyyaa fi biyya irra akka hojjetu biyyooma qofa kan beekuu fi ammallee waa hundaa biyyatti kan hirkisu garee sabboontota, garee saboomaa fi akkasuma garee amantaa kanallee warra mormantu jiranii jechuudha. Dhagahuullee kan hin feennetu jiran. Akkasuma gareen tokko garee sabboontotaati. Garee sabboontotaa jechuun faayidaa saba ofii waa hunda dursu jechuudha. Sabboonaa jechuun garee sabboontotaa kana keessallee ilaalcha lama jira. Ilaalchi tokko gareen sabboontotaa kun warri sabboonaa ta'aniitiin jedhan waa'ee amantaatii fi akkasuma waa'ee biyyooma warri dhagahuu hin feene. Ammallee biyyooma keenya kana biyyatiyya jedhanii warri himachuu hin barbaannetu jira. Maaliif akka sabboonummaan yookaan biyyooma mormutti sabboonummaan amantaa mormutti warra ilaalantu jira. Sadaffaa irratti garee amantaati. Garee amantaa kun ammoo garee biyyoomaa fi akkasumallee sabboonummaa mormantu jira. Garee amantaa keessa ta'anii. Ammallee akkasuma garee sabboontummaa kana akka waan amantaan wal faallisutti ilaalan hin jiranii jechuudha. Hayyee sabboonummaa jechuun maal jechuudha? Gareen sabboon ta'e tokko maal gochuu qaba, maaltu isarraa eegama? Akkasuma gareen biyyaa hoo maal godhuu qaba kan jedhu waliin ilaalla. Haga xumura viidiyootti yoo nafaan turtan. Tokkoffaa irratti waa'ee biyyoomaati. Gareen biyyoomaa wal ijaaree biyyaa fi biyya jedhee deemu kuniin biyyooma irratti biyya ofii jaalachuu fi biyya kabajuun, biyyaaf dhaabachuu fi daangaa biyya kabachiisuun, diina biyya ofii irraa eeguun waan barbaachisaa fi jaalatamaa. Akkasumallee lammii biyya san keessa jiraatu ija tokkoon laaluu fi mirga isaanii walqixa eeguu fi dirqama isaanii ammoo walqixa akka bahan taasisuun waan gaarii guddina biyyaati. Kanaaf faallaa ammoo nama biyyooma qabu tokko akka waan sabbooma hin qabnetti ilaaluun ammoo dogongora. Dogongora maaliif namni tokko biyya isaas jaalatee saba isaas jaalatee amantaa isaallee qabaachuu qaba waan ta'eef jechuudha. Akkasuma gareen itti aanu garee sabboontotaati. Gareen sabboonaa jechuun mirga saba ofii kan dursu gabrummaa yookaan rakkina saba isaa irraa deemsisuudhaaf kan qabsaa'u ammallee gaafii afaanii, gaafii aadaa, gaafii mirga lubbuun jiraachuu fi ammallee gaafii gaafateef deebii argachuu irratti warra hojjetan jechuudha. Warri kunillee saba ofii kabachiisuun, aadaa ofii guddisuun ammallee saba ofii kana akka tokkoomuu fi akka wal jaalatu afaan tokko wajji deemu taasisuun maashaallah waan gaariidha. Waan barbaachisummaa qabu. Kanaaf faallatti ammoo namni sabboonaa ta'e tokko akka amantaa biraa akka amantaan gaggeeffanetti ilaaluun dogongora. Sababbiin isaa sabboonummaa jechuun mirga namaatiif dhaabbachuu fi mirga ofii gaafachuudha. Sabboonummaa keenya kana keessatti an sabboonaa ta'ee amantaa biraa hordofa yoo ta'e, yoo sabboonummaan kiyya amantaa biraa hordofuudhaan narraa fuudhamu ta'e ilaalchi kun ilaalcha dogongoraati. Maaliif namni tokko sabboonaa ta'eeti amantaa islaama hordofuu danda'a. Sabboonaa ta'ee amantaa kiristaanaa hordofuu danda'a. Fakkeenyaaf namni mirga saba isaatiif qabsaa'u, afaan isaa guddisuuf carraaqu, aadaa isaa mul'isuuf fiigu ka amantaa islaamaa hedduutu jira. Ammallee amantaa kiristaanaa keessa warri jiran hin jiran. Kana malee warroonni ammoo waaqeffataa jechuun akka sabboonatti warra kanaaf faallaa jiran ammoo akka waan sabboonummaa hin qabnetti ilaalan ilaalcha dogongoraati. Itti dabalataan garee amantaati. Garee amantaa kun ammoo namoota hunda osoo hin taane namoonni tokko tokko ilaalcha dogongoraa warri qaban hin jiran. Amantaa malee namni sabboonaa ta'e tokko akka waan amantaa irraa bahee fi namni ammoo amantaa qabu akka waan sabboonaa ta'uu hin dandeenye wanti ilaalan jiran. Sabboonummaa kana keessatti tokko guyyaa sabboonummaa kun amantaadhaan wal faalleessu yoo jiraate namni tokko sabboonummaa jechuun mirga ofii kabachiisuu jenneera. Mirga ofii kabachiisaa mirga namaa yoo dhiibu ta'e sabboonummaa akkanaa kun likkee miti. Ammas aadaa ofii guddisaa aadaa nama qabu yoo ta'e afaan ofii jabeessaa afaan namaa irratti dhiibbaa kan geessu ta'e amantaa kamiinuu hin deeggaramu. Islaama ta'ee kiristaan amantaa kamiinuu hin deeggaramu. Maaliif mirga namaa cunqursuu ta'a jechuudha.
As keessatti ammoo akkuma nu saba keenya jaalannu akkuma aadaa keenya nu jaalannu namni biraa saba ofii jaalata aadaa ofii illee jaalata. Yoo ati ammoo mirga isaa sirbite mirga kan keessa buuf dirqama jechuudha. Kana jidduutti ammoo wal dhabiinsi yaadaa fi wal dhabdeen uumama. Kana jidduutti ammoo diigamaa fi wal waraansi waan argamu ilaalchi kun ilaalcha dogongoraadha. Kanaaf malee namni tokko aadaa isaa kabachisiisaa bakka shari'aa hin faallessinetti bakka amantaa hin faallessinetti akkasuma mirga afaan isaatiif dhaabbataa ammallee aadaa barachuu aadaa hojjechuu fi aadaa hooggansaa keessatti yoo sabboonaa ta'e waan diiniif amantaadhaan wal faallessu hin qabu jechuudha. Kanaaf ilaalchaalee dogongoraa sabboonummaa fi amantaalee jidduutti jiran kana sirreessuu danda'uu qabna. Namni tokko biyya isaa jaalatee biyyoomaaf dhaabbatee bakka biyyi isa barbaadutti biyyoomaan argame bakka sabni isa barbaadetti saboomaan argamuun dirqama. Namni tokko uumamaan sabboonummaa of keessaa qaba. Waa'ee sabboonummaa bal'inaan kan ilaalu ta'a viidiyoo dhufu keessatti. Haa ta'uuti ammoo namni sabboonaa ta'e tokko sabboonummaa kana ka ammoo fedhiin keessa keetiis ajajee taatutu jira. Maaliif mirga lammii keetiif dubbachuu, quuqama lammii keetiif dadhabuun, ammallee afaan kee aadaa kan kee guddisuuf yaaluun kan uumamaan nama Oromoo qulqulluu ta'e keessa waan jirudha. Amantaa isaallee namni kamuu hin jaalatu. An amantaa kiyya narraa dhiibee sabboonummaan akka ani amantaan geggeeffanna nataa isaanii sabboonummaa dogongoraatii jechuudha. Akkasuma amantaan kiyyas mirga lammii kiyyaatiif qabsaa'uu mirga lammii kiyyaatiif dhaabbachuu waan na hin dhoggine lachuu wal bira qabadhee deemuu danda'u qaba. Kanaaf keessattuu warri sabboontotaa fannan akka sabboonummaatti warri ilaaltan waaqeffannaa jechuun amantaadha. Ammallee nama islaama ta'e yookaan kiristaana ta'e akka waan sabboonaa hin ta'initti warri ilaaltan ilaalcha dogongoraa qabda. Sababbiin isaa uf duuba deebinee seenaa kaleessaa yaadachuu danda'u qabna. Seenaa jeneraal Waaqoo Guutuu qabsaa'aa gameessaa fi ammallee abbaa seenaa guddaadha. Ammallee qabsaa'ota beekamoo akka Jaarraa Abbaa Gadaa hundeessaa adda bilisummaa uummata Oromootii fi abbaa alaabaa adda bilisummaa uummata Oromoo sheeka keenya sheeka beekamaa Shee Bakrii Saaphalloo abbaa barreeffamaa fi abbaa qubee afaan Oromoo kan ta'e. Akkasuma Shee Mammar Rashaadiinis beekuun dirqama. Kana bichaa miti. Sabboontota keenya yoo lakkoofni sa'aatiin hin geessu isaan bichaa miti warroota hordoftoota amantaa biraa ta'an irraa akka Jeneraal Taaddee sabboonoolee baay'ee isaanii yoo lakkoofni ni dandeenya. Kanaafi sabboonummaan amantaa nama hin dhoowwitu. Amantaan ammoo sabboonummaa nama hin dhoowwitu waan ta'eef haga shari'aa yookaan amantaa kamittuu hin bu'initti mirga qaba namni jechuudha. Walii haa hubannu, walii haa ida'amnu. Barnoonni keenya guyyaa irraa kan fakkaata waan ta'eef jabaadhaa viidiyoo kanarraa waa barattanis waa agartanis jedheetanii yaada waan ta'eef haga xumura viidiyootti waan na wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jechaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.